jirra jirtu of beeku jechuun maal jechuudha? Anaaf of beeku jechuun akka armaan gadii kanatti isiniif ibsa. Of beeku jechuun eenyummaa ofii hubatanii kaayyoo uumamaniif yoo beekan kaayyoo saniif jiraachuu jechuudha. Kaayyoo uumamteef yoo beekte kaayyoo keessaniif jiraachuun of beeku jechuudha. Eenyummaa kee baruuf ofuma gaafadhu. Faana kee bu'i. Sirriitti of qoradhu. Nama biraatii miti barbaadi of harkadhu. Ofiin baqatin of waliin dhaabbadhu. Siisumaatu ta'a. Barbaadi of harkadhu. Maaliif siisumaatu ta'a. Barbaaddi of harkachuu qabdi. Eessa akka jirtu? Barbaadni of harkachuu qabdi. Nama hin fakkaatin of ta'ee jiraadhu. Maaliif of taanee jiraachuu qabna jechuudha. Fagoo yoo fakkaates bira goon keenya hin oolan. Galmi keenya fagoo fakkaata malee garuutu bira go'uudhaaf yeroo dhiyootti bira ni keenya jechuudha. Kanaaf galma fagoo fakkaatu san salphatti bira keenya. Kanaaf fagoo nutti fakkaatee irraa of booda deebi'uu hin qabnu jechuudha. Kanaaf jabaanni eenyummaa keenya nama biraa osoo hin taane